Yoo yaa harka fuunee jaallatamu kabajamaa hordoftoota YouTube akkaan fayyaa keessanii naguma jirtu jabaattu galata waaqayyoon nagaa guutii nagaa irraa afaadha isiniin jedha nagaa waaqayyo iddoo jirtanittis ni hawaayitu jaalladha deebi'ee gara keessaan nafeera winimmoo arras maal qabattee nuuf dhuftee yoonaan jettanii kan hin qabadheessan kan dhufee kan kaleessarraa hafee jechuudha viidiyoo dheeraa ta'aniyyuu viidiyoo gabaabaa ilaaluutu namatti tola waan ta'eedhaaf kanaafidha akka isiniin nuufinee fi isiniin jedha innis maal seetanii chaanaalii warra qabanuu ijoollee keenya dhalatamuu kabajamoo Niti Kadiri chaanaaliin jira Kadirin Entina fi Kenjedu isni jedhan dubti keessan beektuu miidiyaa yeroo baay'ee turanii waan ta'eedhaaf beekamtoota kanaafiyyuu waa'ee yeroo biyya arabaa kana dhufan qilleensa isaa nama jijjiiruu irratti baay'eetu dubbatamaa jira jechuudha. Mucayyoon yeroo biyya ambaa kana jirtu diimtuu turte amma immoo gara biyya Itoophiyaatti ergi galte hin magaalofte jechuudha. Sarrattis faayyoon jaalala yaada kennitee turte waa'ee kanaatii fi isa kana nuun keenya yoo quba qabna sababiin isaayyuu qilleensi hundinuu wal dida waan ta'eedhaaf qilleensi biyya hundinuu tokko miti waan ta'eedhaaf keessattuu immoo biyya ambaa kanatti immoo baay'ee gubaa kanaafiyyu manas gadi hin ba'amu akkuma faayyoon jette manas gadi ba'uun kan gadi ba'an jiranii kan irra caalaatti jedhu sababii ho'aa ta'e baay'ee ho'aa ta'eef jedheen yaada dabalatee immoo dhuguma mana keessaa gadi hin ba'amu asiif achi wakii hin godhamu kanaafis jedhee namaana akkuma faayyoon dubbatte dhugumaadha biyya keenyatti asiif achi deemu hojjechuutu jira wakii gochuutu jira bakka kanaafiyyu qilleensa isaas tokko miti waan ta'eedhaaf aduu keessa akkuma siin jette bokkaa keessa deemuutu jira waan baay'eetu jira walitti dhufu jechuudha. Kanaafiyyu kanaaf wal dida qilleensi biyya kamiyyuu tokko miti jechuudha. Asumaan asitti safaruma keessa ta'e bicuusi kan safara keenyarraa ama aan baadiyyaattiin guddadhe jechuudha. Baadiyyaa irraa katamaatti yeroo gara katamaatti siqnu gimmaa isaatii kan hin geenye isaatii gimmaa ishee kan hin geenye deemne jechuudha. Qilleensi isaa ho'aadha tokko miti jechuudha kan keenya immoo qabbanaadha. Ana qilleensi isaa tokko miti jechuu barbaadeetanii yeroo namni biyya ambaa kana dhufee gara biyyaatti galee bifni namaa tokko miti waan ta'eedhaaf biyya keenyatti immoo deemuun hawwisiisa deemuutu jira aduu keessa bokkaa keessa deemuutu jira kanaafiyyuu malkii nama jijjiiramuu danda'a jechuudha. Isa qofayyuu miti jechuudha. Namichi koo poolisiidha. Namichi naan bira hojjedhu jechuudha. Alaa'inii kee Abu Dhabii dhaqee bultii 3 waan akkasii achi hojjetee gaafa dhufu jechuudha. Na'amu inni marrifadhe nan wallaalee jechuudha namicha bakka gurraachee fuulli isaa nama biraa fakkaatee dhufe jechuudha. Maaliif asumaan asitti qilleensi isaa tokko miti aduu keessa waan tureef qorra keessa waan tureefis bifni isaa qayyarame ergiyaas torbii tokko taa'ee bifa isaatti deebi'e jechuudha. Kanaafiyyuu akkuma faayyoon jette qilleensi biyya hundumaayyuu tokko miti jechuudha. Kana hubachuu qabdu. Anaama biyyatti akka nama yeroo as jiru kana amma dhugaa baay'ee tokko nama jibbisiisa. Kalarii gaggoo
baay'ee tokko bakka durumaan iyyuu waan diimtuudha. Diimtuu dhiiga Itoophiyaan qaba bareedaa jechuudha. Gaafan biyya hambaa kana dhufu immoo bakka jaruma kaaniin waliin wallaalame jechuudha. Waa tokko gaafan biyyatti galu maal jedhan nama waamuseetiin chaayinaa jedhaniitu na waamu jechuudha. Ijoolleen na beekan qoosaadhaaf jedhu kan na beeknes zimmadhaniidhuma ishiin kun Itoophiyaadha. Itoophiyaa miti chaayinaa waan akkasii Indoneeshiyaa waan akkasii waan danuu jedhu jechuudha. Kanaaf yennaan amma yeroon gara biyyaatti galee ji'a tokko ji'a lama taa'e dhiiga Itoophiyaan godhadha jechuudha. Yoon gurraacha ulises durumaan iyyuu diimtuudha waan ta'eedha. Akka sammaa kana adii bareechee hin ta'u jechuudha. Dhiiga Itoophiyaan qaba jechuudha. Garuu amma baay'ee tokko keessatti biteen aduutti bahe waan kalarii nama jibbisiisu bakka dhiiga Itoophiyaa narraa badee jira jechuudha. Kanaafiyyuu qilleensa malee gaafa biyya keenyatti gallee dhiiguma Itoophiyaa qabanna jechuudha. Itoophiyaa nama keessa immoo adiin jiraachuu danda'a jira. Kana hundumti keenya ni beekna garuu hunda miti Itoophiyaan adiin jechuudha. Kanaafiyyuu biyya ormaa jedhu immoo dhiigni keenya sababii qilleensa addaa argateef jijjiiramuu danda'a. Wanti tokko nama akkuma faayyoon jette namarratti baba'uu danda'a. Hangaafan asii gara biyyaatti galee waggaa har'aa jechuudha. Maskaramiidhaaf galeen deebi'e. Biyyan harka kootti nama bahee bakka jira miti jijjiirama qilleensarraa kan ka'e jijjiiramuutu jiru jechuudha. Akka gisee as jiru boqqoo miti garuu amma yeroo kanatti bakka namni mana keenya yoo dhufe ishiin kun Itoophiyaadha jedhanii naamanu jechuudha. Naaf zaama paaspoortiin koo milikkita. Ishiin jara hordoftoota kiyyaa bakka zimmeedhaan kolfee dabarsa. Itoophiyaa keessatti gurgurtaa jarri chaayinaa waan akkasii jedhanii na waaman natti dhagahama ture. Ana akkasiin isin jedha yeroo wanti tokko jijjiirama agarsiisu maaliif akka ta'e ofuma keessanii imagine gochuu qabdu isin jedha. Yaaduu qabdu isin jedha maaliif akka ta'e baruu qabdu isin jedha hordoftoota kiyyaa. Na faayyoorraa barumsa waan baay'een barataa jira jechuudha. Dubbii dhuguma riilii waan haasoftuudha. Namarratti bakka nama hordofaa viidiyoo isin jedha hordoftoota kiyya. Kanaan isin jedha gara biyyaatti geessanii baay'een keessan jijjiiramtaniitu jijjiiramtan jirtu baay'een akka biyya Arabaa kana hin ta'u jechuudha. Biyyatti galanii kanaafiyyuu biyyatti galtanii yoo jijjiiramtanii isinitti nagaaman isin jedha. Namni bareecha yaannee maaliif akkana taatanii kaleessa akka waan namni agabuu bulee yookaan immoo nyaanni nyaatarra yookaan dhiqachuu dhabuurraan kan ka'eeti fakkaachuu danda'a. Garuu miti jijjiirama qilleensarraa kan ka'e akkuma faayyoon jette akkasiin isin jedha hordoftoota kiyyaa. Yaaduun maaliif akka ta'e hubachuun gaariidha waan ta'eedha. Waan hundumayyuu beekuun gaariidha waan ta'eedha. Beekuuti isinirra jiran isin jedha hordoftoota kiyyaa. Akkasii isin warri beektan narra baay'een jiraachuu dandeessu garuu warri hin beekne immoo hubadhaan isin jedha. Innaa ana bulettiin keessa nawwiin kunoo yeroo jarri chaayinaa ati Itoophiyaa miti bakka waan baay'ee naan jedhaniiru waan miidiyaa kanarratti dubbachuu hin dandeenye jechuudha. Namni waan barbaade jedhu kan of beeku isin waan ta'eedhaaf amma akka ofiitti kan of beeku waan ta'eedhaaf Itoophiyaa miti naan jedhu sababii keessattuu amma qilleensarraan jijjiiramuudhaan kan ka'e baay'ee sababiin adda addaadha. Akkasii miti jedhanii naan mormu malee namni na amanu hin jiru garuu safaraan itti guddadhetti dhaladhetti na beeku jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyyaa mudannoon akka kooti yoo isin mudateen sodaatinaan isin jedha. Maaliif bor dhiigni keessan kan Itoophiyaa ba'uuf jira jechuudha. Biyya namaatti naafamuu jedha biyya namaa ta'a malee akkasiin isin jedha hordoftoota kiyyaa.
jijjiirama qilleensarraan kakkee dhaqni nama gogaan namaas jijjiiramuu danda'a, addaachuu danda'a, gurraacha'uu danda'a. Kanaafiyyuu danuu haasawuun hin ta'u jechuudha. Wanti tokko happenii ta'e yookaan immoo wanti tokko ta'e asiniin jedha hordoftoota kiyyaa asiniin jaalladha asiniin kabajaa ganaa haaraa dhagaa bulchee jedhama ergi chaanaalii banattee. Like, subscribe, share gochuudhaan na jajjabeessaa isinin jaalladha isinin kabajan isinin jedha hordoftoota kiyyaa. Ciao.